Makiyya Makiyyaa jedhama. Ilmaan koo guddichi Ali jedhama. Xiqqaan Ayman jedhama. Kan jiraannu nama Kaayiroo keessadha. Afaaniin barsiisuun jechaan irruma deemuudha. Ittiin karaa dabarfachuuf ta'e malee malkiidhaanii maal akka fakkaatutti muufi laazimii waan adda addaadhaan barsiisuutti jira. Amma yeroo teeknooloojiin guddateedha. Nuun biyya keenya keessatti afaanumaan barre malee qubaan hin barre ammallee hin beeku malkiisaa maalsaa akkam akka fakkaatu. Abdii guddaan qabani kanaaf waan hin beekne waan baay'een iyyuu nan baradha malee karaa fuulduraatti ijoollee duwwaatu hin ta'in. Namni tokko jabaatee lafa sana ga'uun natti jira jennaan rabbisiisa qarqaara abbaanis immoo of qarqaara jechaadha. Waan baay'ee nutti irratee jira nuun baqataanii yeroo biyya alaatti baanu immoo ijoollee keenyaaf illee waan guddaatti isaan baasuu fi waan guddaatti akka baratanii akka nuuni waan hin baratiin afne akka argatanii fi nuun jabaachuun nutti jira haadholiin.